Buufanni xiyyaara Itoophiyaadhaaf kan magaalaa Yaabballoo eebbifamuudhaan tajaajila eegaluun isaatis dhagahameeti jira. Buufanni kun gaaffii yeroo hedduu gaafatame kan deebisaati jechuun dubbatan. Oduu keenya kan itti aanu muummichi ministeera Itoophiyaadhaa warshaa xaa'oo Dangoosh kan jedhamu eebbisiisuu ijaaruudhaaf waliigaltee Dangoosh waliin waliif mallatteessanii jiran. Oduu keenya isaa sadaffaa kan itti aanu namni dhaddachi morma isaa akkaan guddachuu irraa kan ka'e ji'a afuriif ol godhachuu dadhabee guyyaa har'aa hospitaalatti yaalamuu isaa Dr. Ibsaa namni jedhamu isa yaaluu irrattis rakkoo hamaa qaama isaa irra furuuf dubbatanii jiran. Balaliin xiyyaara Itoophiyaadhaaf gara Yaabballootti taasifamuudhaaf deemu eegaleeti jira jechuun itti gaafatamaan xiyyaara Itoophiyaa beeksisanii jiran. Magaalaa Yaabballootti dirreen xiyyaaraa kan yeroo hedduudhaaf godinni Booranaa gaafachaa turan ijaaramee hojii eegaluun isaatiif hawaasa Booranaa maraaf gammachuu guddaa ta'uu isaatiitu dhagahama. Godina Booranaa magaalaa Yaabballootti taateen kun immoo kan eegaa itti aanaa waan tureef xiyyaarri Itoophiyaadhaa yeroo ammaatiif immoo fulbaana 25 irraa eegalee akkaaniif gara hojiitti seenu jechuunis beeksisanii jiran. Guyyaa kana keessaa immoo xiyyaarri torban keessaa guyyaa 3 gara Yaabballootti kan imalu ta'uudhaas beeksisanii jiran. Dirreen xiyyaaraa kun immoo kan yeroo hedduudhaaf ijaaramaa ture yeroo ammaa kana eebbifamee wayita inni hojii eegalutti hawaasni Booranaaf akkasumas Yaabballoo gammachuu guddaa qaban ibsachaa jiran. Ibsannoo gammachuu isaaniitiinis dirreen xiyyaaraa kun kan yeroo hedduuf gaaffii guddaa uummata isaaniitti ta'aa ture amma immoo furamee waan jiruuf deebisaa gahaa argatanii waan jiraniif gammadanii jiran. Ministeerri muummee Itoophiyaadhaa warshaa xaa'oodhaa kan doolaara biliyoona 2.5 ijaaramee jiru walii ijaaruuf adeemu irratti waliigaltee waliif mallatteessanii jiran. Warshaan Daangoote jedhamuu fi Holdis jidduutti waliigalteen kan mallattaa'e ta'us waliigaltee warshaa kanaa irratti immoo muummichi ministeera Itoophiyaa fuula miidiyaa isaa irratti akka ibsetti warshaan xaa'oo hojjetu kun immoo hawaasa keenya rakkina nyaataatii fi midhaanii hundarraas ni fura jechuun muummichi ministeeraa dubbatanii jiran. Guyyaa har'aa kana waliigaltee kana irratti hooggantoonni paartii badhaadhinaa akka argamanii jiran. Investimentiin Itoophiyaadhaa kan ijaaramaa jiru kun yeroo ammaa kanatti warshaan kun immoo doolaara biliyoona 2.5 ijaaramaa kan deemu akkasumas muummichi ministeera Itoophiyaadhaa gara isaaniitiin hojii dhabdootaafis hojii guddaa kan uumu jechuudhaan muummichi ministeera Itoophiyaa dubbii kana haalaan jajjabeessanii dubbatanii jiran. Warshaan Daangooteen kan jedhamu kun immoo xaa'oo yeroo hedduutti kintaala hedduu kan baasu ji'a keessatti yoo ta'us xaa'oon kun immoo xaa'oo lafaa fi biyya keenyaafis barbaachisaadha waan ta'eef misooma biyyattii keenya ittiin guddisuufis ni hojjannaa jechuun ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed gara fuula miidiyaa isaaniitiin ibsanii jiran. Warshaan Daangooteen fi Holdis kan jedhaman kun immoo waliigaltee isaanii guyyaa har'aa waliigalanii jiran. Oduu keenyaatti wayita dabarru guyyaa har'aa immoo dooktarri nama ji'a afuriif ol godhachuu dadhabee dandachi morma isaa akkaan guddachuu irraa kan ka'e yaalii baqaqsanii yaaluudhaatiin nama Dr. Ibsaa jedhamu wallaanamuu isaa dubbatan. Namni kun immoo ji'a afuriif ol godhatee nama hojjaan millachuu dadhabuu irraa kan ka'een yeroo hedduudhaaf hafuuraas baafachuu dadhabuun waggaa afuriif if moggaa lamaan ilaaluudhaas dadhabee rakkoo hamtuun isarra ga'uu dubbate. Kanaanis maqaa isaatii fi godina itti dhalatellee ibsuu baatus rakkoo hamtuun qaama isaatirraas akkaaniif gahaadhaatis tures ni dhagahame. Garuu immoo dooktarri akkaaniif jaanitti dandachi kun immoo dhukkuba waan ta'eef dandacha kana immoo yeroo hedduu namni kun ittiin dhukkubsachuu birallee kutee ol godhatee deemuu dadhabuu fi akkasuma immoo gadillee jedhee taa'us dadhabuu biraas wayita ga'utti yeroo hedduudhaafis gara mana yaalaatti wayita deddeebi'us yeroo dawaa isaa argachuu dhabuu fi wallaanamuu dhabuu miidhaa guddaa isa irraan akkaaniif ga'ees dubbatan. Garuu immoo yeroo ammaa kana hospitaala Baayoloojii kan baqaqsanii yaaluudhaatiin beekaman Dr. Ibsaan hospitaala kan magaalaa Ambootti argamutti wayita yaalamutti
Dr. Ibsaan akka fuula miidiyaa isaanii irratti ibsanii fi akkasumas miidiyaaleedhaaf ibsa kennanitti dhandachi kun yeroo hedduudhaaf nama kana irra waan miidhaadhaas gahanii fi tures dhandachi kun biyyoota hedduu keessatti dhukkuba ta'ee waan jiraatuuf jechuun dubbatan. Garuu immoo dhukkuba adda addaa ta'uudhaan kan beekamu kunis har'aan tana immoo baqaqsinee yaaluu keenyaafis itti gammannaa jechuudhaan Dr. Ibsaan dubbataniiti jiran taatee ajaa'ibsiisoo kana qabna.